walitti godhaa hundi keessan shee godhaa dafaa nama qaba dafaa naga qaba obboleewwan musliimaa kun marti ilma namaatti shirri yaaduun hin barbaachisu akka rakkoo kan koo addunyaa kanatti ni manni akka miidiyaan na beekaa miidiyaa irratti beekamaadha raameen kun waa tokko natti hin balleessine raameen birrii kootaa dhabe birrii qaamaan irraa hojjetu dhabe naan dhiisee biraa bee jiraadha hundi keessan hin beektan maaliif qaraamaa mootummaan narra jira baajata guddaan kaffalee dhufeen immoo fi kooti maatiin kan kootu rakkataadha waan qaban jedhaadha jireenya kan koo diigeen dhufe mataan gara nagalee ollee raamee biratti birrii qaraamaa mootummaan irraa kaffalu na beera madaan dhaabbata tiiktooki immoo mubaarii musammaa beeka mubaarii musammaa tiiktooki kan kun irratti cufsee jira eeggadhaa sitti nima waan irratti cufsee hin beekuwan shee waytu kura nama dhibbaaf rakkootu rakkoo jirtu hamma bartanii hundi keessan rakkoo mubaarikiin bira jirtus nan baasa kash ustaasii hamzaa jirtus biras nan baasa birrii diraamaa kaleessa diraamaa maal godhan diraamaa kumaa furiif 500 kennanii galan jechuudha birrii kana laa birrii dheenga dinaa funaan oolan natti kennanii ba'an kana adanii tiiktooki jedhan irratti cufsee akka rakkoo jira akka rakkoo jedhaan himne maal akkas godhe akka rakkoo himanne narratti nama hulmaatu qorgachuutti na bira taa'ii jedhee naa mana isaa jira karaamaa mootummaa guyyaa laanatti lakkaa'ee maara karaamaa mootummaa kanarraa ofirraa kafaluutti immoo jechuudha birrii karaamaa mootummaa kana qaba birrii ayidii diraama kumaa afurii 500 qofa naanqate biizaa firii godhachuudha kanaafuu ustaazamtaanis dhufanii birrii kun irratti cufsiisee qomoon gaafadhaa mubaariin musammaatti ishee naa godhaati ati raashii ishee waytu godhaa hundi keessanii ija maaliitiin ba'e natti dubbate mubaarikimaa ija maaliitiin ramadaan hin beeka icciitiin beeka sababii rakkoo kiyyan ummanni sababii ummanni na rifatu ummanni miidiyaa na rifatu naan dhaabbata tiiktookiitti walii galtee qabaanni tiiktookii kiyya dhaqeen irratti cufsiisi akka rakkoon koo dunyaatti himanne akka maraadha yookiin makiinaa illee obbusee aaree adduu jechuudha obboleewwan musliimaa takkana yaada wallaahi mucaan kun afaan damma godhee waa inni uummata irraa nan beeka dhiqqoofan masee booda beekamtiidhaan na caalee bakka guddaa kaa hidhee dhaabbata tiiktookiitiin irratti cufsee dhaabbata tiiktookii bira sadhanaan nagaa guyyaadha akkana ofirraa bansiisu sunan godhaa isin immoo sheshee godhaa mubaariin musammaatti ishee godhaati yoo dhufee asitti dhufee hin dubbanne dubbiin isaa gadi baatetti wal macaasu reefi bakki sunu annama waa tokko soraatu miti ana biikooti nama biyya kooti lubbuu kiyya rasaasaa kenne aarsaa kaffalee biyya kooti dhaabbataa tureen qaama siraatos afaan arabees nan beeka afaan ingilizii qomoon beeka malee jechuudha afaan arabeetiin arabaa walii galee furmaata tokko kaa'uu nan danda'a waraqaa eenyummaa biyya Dubaay immoo hin qabu birrii qaraamaa mootummaa immoo ofirraa qaba kanaafuu adiraa dafaatii furmaata tokko mubaaritti ishee godhaa tiiktooki kiyya nurraa baasisu yoo maqaan kun yoo amadii maqaan kun yoo maqaan waa tokko irratti hin balleessine tiiktooki kiyya nurraa ban waan irratti seenaa qabadhaa kottaa seenaa gaafii horii qabdan kottaa seenaa Syekh Ahmaddin. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam abi? Bareedu alhamdulillah. Maal taat? Ma tiiktooki yana irratti cufsiise mubaarii waan yana irratti cufsiise beekaa tiiktooki yana irratti cufsiise naa kunoo mataan gara nagalee jira beektaa waraqaan mootu karaa mootummaa narra jira biizaan narraan hojjetamne ustaazamdaan kaleessa birriyan koo diraama kumaa afurii 500 kennanii biizaan kaan immoo chaalenjiin viidiyoo keetiin malleen guunne ni baane akka rakkoo kun himanne tiiktooki yana irratti cufsiise mubaarii musammaa sheeritti guraame irraa hundi keessan warri jala kaanis ta'ullee. Ahmaddin amma eessa jirtaat? Salaamu alaikum. Ramadaan biraa beera kunoo mana namaan jira ofii kooti garsii namaa seeneen dubbataadha. Maali? Tiiktooki yana irratti cufsiisan akka rakkoon akkoo minan mubaarii dhaabbata tiiktookiitti walii galtee qaba tiiktooki yana irratti cufsiise likkoo iccitii baasaadhe iccitii eenyu akkasii jedhe yaani isatu sirkaa fuudhee cufe moo akkam? Cufsiisuu danda'an cufsiisuu danda'a maqaa isaa dhahee naasuma cufame mubaariin musammaa ramadaanii walii galtee qaba ramadaanii naasaa ijoolleen mubaarikitti maxxanuu jedhanii naan mubaariin musammaa ramadaanitti beeraa ramadaanii beekaa waan inni waraqaa kun irraa dheessisuu ifaan hin beeku waan jedhanii bal'oo tiiktooki irratti qabu. Yaani ammas irratti gubame jechuudha? Irratti gubame. Innata bara Ramadaan biraa baatee sirta reeyaa jimaan mana Ramadaan keessa jira Ramadaan biizaan irraa hojjechuu dadhabe Ramadaan kootaan baafannee biizaan irraa hojjechuu dadhabe naan isa biraa bee. Okay, amma eessa jirta reeyaani? Ijoollee biraa bira jirta? Mana Ramadaan hin jiru. Mana Ramadaan jira. Ramadaan biizaan irraa hojjechuu dadhabe qaraamaa mootummaa Afrikaa qaba. Uummanni na gargaareera biizaan irraa appilaa gochuu dadhabe. Walii galtee dhabdan jechuudha achirratti moo akkam? Sana keessa ni sebee jechuudha biraa. Amma wallahi beekan eenyuutiin seentee jirtaati? Kan namaatiin hin seene waan kun irratti cufsiise mubaarii musammaatti ishee godhaa meequ jedhama. Mubeetti ishee godhaa. Adufu.
waan irratti cufsuu nameen bara dhaabbata TikTokii walii galtee qabaanne itti share godha inni keessanu share tuqaa mubarak musammaa yoo mubarak musammaa malee ati share dhagee fedhaa sitti hima yoo mubarak amma dhufee TikTokii koyyaa narraan banne innis manceera beekaa kana an dubbii jirtu an nama dhoskoo baraadu miti an rabbiin malee ilma namaa tokko soraadhuun gixxiinuma irraa dubbadhe wallahi laazim maani ilma muslimaati miti maatii TikTokii narratti cufsiise nengade nangargaase birrii ofii biratti fudhaa ture birriin akkanitti hin beeku baay'ee caree dhume birriin walakkaatti birriin amma gale amma qaba nama amma galche amma qaba jechuudha birriin nama dhagee birriin fuudhame diraama kuma jaadan birriin bu'e diraama meeqa narra qabe diraama kuma afuriif 500 nu qabe birriin walakkaa kanatti boota hidhaqeen beeku qaramaa mootummaa moonarraan kaffalamne biizaan kiyya narraa hojjetamne mucaawaa wallaa dhabee kalas deemee dargadhu kalas kootaa birriin qabu minaan jedhee isee ramee biraa jechuudha ramee waa tokko natti hin balleessin birrii kootaa dhabe waan biizaan irraa hojjetu waan irra isaan hojii dabalatii jiru dhabbeessan. Amma Mubarakin fidaa kashi. Mubarakitti share godhaa Jumaa hariin keessa nu share itti godhaa mubee yoo adda dhufee hin dubbanne ana mubee naqa walii baana jira yoo adda dhufee TikTokii narraa masiin walii yaanamu. Wadiwaa biraanaa saayini waa biraanaa saayini ookee. Dhaggeeffadhaa waa biraa ta'u miti maaf TikTokii narratti cufsiisanii gadi qaba. Ame arge waan hundaayyuu sabrii barbaachisa waan ta'eef Mubarakis qaamaan namicha sabrii fuudhan. Mubarakoo nama hanga dhaggeeffadhaa muyitee godhaa mee bannaatiin yoo diddan gadi bu'aa sinii ta'uu waa'ee Mubarak natti naasane kottaa gadi bu'aa waa'ee Mubarak yoo na bira dhuftan odii Mubarak haasoftan kottaa bu'aa gadi. Dhaggeeffadhaa Jumaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinjala kabajamtoota miidiyaalee chaanaalii keenya egaa hordoftoota TikTokii egaa dhaggeeffadhaa har'a jecha suukkanneessaa tokko narra qaqqabee jira hundi keessan. Rooroon harka kee kun boreessee dalagaa waan danda'a obboleewwan musliimaa kun marti. Ani TikTokiin kiyya biddeen kiyya nyaata kiyya maatiin kiyya biyya waa tokko qaban walqataadhaan jira ofii kootii mana bareedaa mana akkamii karaa miilaa deemee mana jaaladhe dhiisee Mubaarakii kun gaafa dura biyyattiin si galchee tikkeetti naan jiraatu. Ammas immoo akka rakkoo addunyaa kanatti himanni TikTokii kiyya dhaabbata TikTokiitti walii galtee qabeedhaan TikTokii natti cufsiise. Amma qaasaa isin dubbanni maal ijoolleen dhufanii maali Mubaarak maal ta'an Mubaarak maalii walqaa saraan dhalannee naan jedhan dhufanii innaan Mubaarakii nagargaareedha amma qabu garuu immoo raameedhaa walii galtee qaba raameedhaa walii haasa'aniiru jedhanitti ijoollee jechuudha. TikTokiin kiyya asuma mal godhamee irratti cufame isuma irratti cufsiise malee nama biraatii miti maqaa isaa dubbadde malee waa biraatii miti. Ani na rabsinees hin tunne garuu immoo iccitii isaa kullii maran harka jira utuun iccitii isaa hime jechuudha rakkoodha. Waltasa turuun immoo bareedaadha yoo wal naasata dhuwede amma naqee TikTokii kiyya narraa barsiisu yoo immoo naasata hin jedhe kala samma kala san nama damtaatu ko an rabbiin malee ilma namaa sodaatu miti na ajjeesu an rakkoo jirtu hunda nan himaan rakkoo jiru rakkoo narra geesse boris narra ga'uu danda'a. TikTokiin nama qofa waan irratti cufsiisee share itti godhaa dhufee dubbatu Mubaarakitti share godhaa hundi keessanu sagalee qabeenyaa sagalee jala deebisuuti dhaabbata TikTokiitti walii galtee qabanne. Wayyaa dhaabbata TikTokiitti warqaa eenyummaa qabaadhee nam tokko TikTokii irratti cufsiisuu miti takal maqaan kutuun na godha warqaa eenyummaa dhabuun natti taphataa inni nama bakkeetti booda anataa shantaa taa'e itti kolfa jennee Mubaarak gassi kanatti haramni koo kun shadaa didi Mubaarak maal jedhee anaati mucaa kana shantaa miidiyaa irratti taa'e itti kolfa gara booddee afaan isaatiin hadda Mubaarak yoo natti taphate wallahi laaziman hin dhiisu na ajjeesu malee rakkoonni uummataa addunyaa haara gaaru hundeen ibsaan nama ciisaa baasee keessaaf duddubbatan beekaa wajjin turees nyaadhee dhugeeras nan beekaanis garuu immoo ajimaanii kana keessa taa'e jechuudha yoo nadda TikTokii irratti cufsiise rakkoon kun akkanuma addunyaatiin himan akka addunyaan kun furmaata kun keenya xiqqee irratti cufsiise qaamaan na biraa fidu okii na ajjeessaa yookiin na ajjeessa kalas kanuma wanti biraan jiru. Dhaggeeffataa ta'anii Jumaa. Rabbii keessan ofirratti suraadhaati yaa obboleewwan musliimaa kun marti rooroon narra ga'e kun boreessee darga'uu danda'a. Ramadaan faashii kun birrii qaramaa birrii biizaan irraa appilaa godhabe kootaan baafanne malee kootaan qabu biraan dhiisee be birrii dhabee na birrii biizaan irraa hojjetu dhabee na jechuudha. Isaan maamana Ramadaan hin jiraannu ofii gooti. Ramadaan waa tokko natti hin balleessin. Mubaarakii kan rakkoo qabu. Mubaarakii kan rakkoo qabu. TikTokii maa irratti cufsiisname. Maa itti balleessa Oromoo maa itti balleessa mee itti sheeruu dhaabee hin jedhamu irraa. Haa dhufu. Sheeshee itti godhaa hin jedhamu namni na beektan namni na jaallatan sheeshee itti godhaa Mubaarakii. Woman TikTokii irratti cufsiise qofa qabadda. Kurdi kabafi wallahi udah lagi. Nyala lagi, itu kurdi kabafi. Rekordi kami kayak rada wal ya akan nargut.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinjada mube abada TikTok ite wali galti kabde ni maalif TikTok yana TikTok site maalif si balle so balle me debi sagale ndubat Juma ani kisono ke beda amma mubarak ni engada drama kuma je drama ni beshan engene je drama ni beshan engene je da drama kuma afri nama galch ke beda tema manu wazati chu birin ni kani mo drama kuma ja afre men drama ni kuma ja on de birin ni kani gande wala kat wallahi Allah wallahi rabbi ku jabbe drama kuma ja afre men tema birin dia kita ni galle na jana me jram amma wadana ka drama kuma afre di beshan tuna ka be chu birin kana mamu tuma ko ramini amma na me biza pela ke sara ko tagamuti Nabrata ay nabranya dulugi nanjeri namana tati de sama. Ramadan ko wat kon TikTok ki yana lati yusu amo enyu abakenya TikTok ko yebidina ki ya. To ko fani na mamana o fidi ge juru ko fidi ge dube. Wani pamma ze fidi ko na chala mo ne lati yusu me male tikina lati yusu na lati yusu de bichu are mi kala je. Ano mi ko tikuno zamana no kusala wallahi la dinna no kusala. La asinu la na be tunis sporti ko duchu. Asin o yeti be la kun lazit. Wa wanna amana dilmete be la chu ko man kabano bi ko ti wallahi lazim. Anu kusat sama tu mau kau baju. Malif. Macam aku ni dengan dia mana cimu kaya bawa mal jadi TikTok ini bukan ane mana negara nanya jira saja lah. Biko TikTok. Video ni kaya nanya kaya TikTok ini. Nana TikTok sih sana kan kong kong mana kabidang kong ini najar. Nana TikTok sih sana. Malif. Dikoi kiti bahasa macam aku jadi. Ustaz Amzanis. Mobile ni sin kan mubarakis. Malah kaya jadi emma. Beri waktu pula memang challenge video kemarin betul kosong aja memang. Malay challenge cinggunen ustaz amda sunu bani kanafu drama kuma afri di bejana tegalane yo nam biza pelak sara ko jirate sara ko talaga du rame da brama sina rame ko tan kabu pani biza rajul nabe rame ni kabula kota da kanafu ni se brabe bale rama da wata ko timbale sin no bale siya akhirati bakke da ngada sana fode sabre tinzati na mayo na jirabe ju kanafu ri kabe kabden kota badame Abdiye mucaca dukan olgal ce. Nama abdiye. Muter ti mengenal lagi. Nama ko me wajar itu ni lah olgal. Muter nama kan tu sendiri. Aku tu kau prefer itu muter ti mengenal. Abdiye. Abdiye oh ini lah. Abdi Jalal guys. Salah. Malda ya TikTokin ke. Narati kusi sama mubarak na tu kita apa deh dogi wali ketika mubin narati kusi. Abdi olgal ce mubarak itu dia tanya. Abdi kan olgal. Narati kusi. Siga fanna bakam. Mau masari berdenan. Share itu goda me warra jirtan mubarak itu share goda undum tiga sanu. Wani nanti kusi dena kabat darah. Abule muslim masyarakat itu ada ya. Anak macam ini dah tu basun tain. Amma ne jolle du fani mubarak gawa du ade gase ko deda ja malik gar gare ko kasra ujne fini gawa tari jolle inan mubarak ofi dati drama ni bajan nagne drama ko ma frevi drama ko baja fura me namni ni kani galchi de kitte nan jede drama ko ma frevi bisan ko fe de net kinna ni jede kan mo ko wandi badde male wa brati mit asma ti toge zaki ko de mane ti fam ti toge asma na ti jusi wa na ti jusi ba ni be rakko jirtu mo nambe ka